خلاص عندي ተፈጥሯል አደረግከው አይደለም يعني ልጅቷን ማረጋጋት ይኖርብሃል ለልጅቷ ስጦታን ግዛ ስጦታ ገዝተህ በቃ መደረግ ያለበትን በሙሉ አድርገህ ልጅቷን እንድትረጋጋና ወደ ራሷም እንድትመለስ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرت وردوسة في كبجمتو دعوتو تكيا وروني تاتن يادا كانكا سعيد بيان irratti argachuu dandeettanii YouTube isaati irratti jechuudha. Wanta inni dalage kana xiqqoo yaada irratti kennatu waan barbaadeef viidiyoo isaa fiduuti kiyyaaf dhiifama isa gaafataa jechuudha. Sumayyaan akkuma awwala haasofte sanitti gadditee jirti, aartee jirti, waa hedduu itti dhagahamee jira jechuudha. Maaliif mucattii tana piraank godhanii piraankiin isaanii natti heerumtaa jedheeni wayita ijoollee ta'anii maatiin isaanii ollaadhaa sitti gurgurraa jaartii teetii namna ja'anii turanii isiin isa san qabattee isa jaalataa turte jechuudha. Garuu haa ta'u malee jaalala isiin qabduuf san inni hin beeku sababa sanirraan kan ka'e mucattiin tun amma siree kanarra jirti jedhan. Yaa wanti YouTube namaaf hin galutiniin piraankiillee ta'uu danda'a, dhugaallee ta'uu danda'a. Garuu akka yaada kiyyaatti dhugaa ta'ee taanaaniin hedduu nama gaddisiisa. Maaliif jennaan mucattii nagaan teettee nama biraa jaalatuuf yaada qopheeffatte inni immoo yaada isii keessa isii jiru san buqqisee baasee jechuudha. Sinii galee yaada isii san keessaa buqqisee baasee jechuudha. Mucaan kun dhugaa hiriyyaa isii yoo ta'e baay'ee tokko gadda. Maaliif jennaan hiriyyaatii je'ee akka namaatitti piraanka goosisuu deeme gaafa immoo inni piraanka goosisu isiin immoo onnee isii keessa akka jiru nama biraati. Dhugaa hedduu nama gaddisiisallee hedduu nama ajaa'iba. Wanti kun piraankii yoo ta'e wallaahi bareedaadha akka kiyyaatitti jechuudha. Piraankii ta'e taanaaniin waan gaariidha. Garuu dhugaa ta'anaaniin Sumayyaalleen hin miidhamte. Amma Sumayyaan argitan yoo jiraattan baay'ee tokkotti dhagahamee jira. Simmeetiin taana keessa seentee jirti. Waan dubbattu wallaaltee jirti. Kennaa wayii kennee fi qalbii isiisanii gammachiisuu qabaa, qalbii isiisan deebisuu qabaa jette. Sinii galee garuu qalbii isii kennaadhaan deebisuu hin danda'u mucaan kun. Abadan deebisuu nama jaalatu tokko kennaa maallaqa haga fe'e osoo namaa kenne namaa deebisuu hin danda'u jechuudha. Maaliif isiin hin jaalatti jechuudha. Amma akkuma argitan bakka ciistee bakka dhibamtee ciistutti si jaaladha. Yoo ati kanan fuune taate uf ajjeesaa jettiin. Mee amma maal jettan kana? Sumayyaan hoo maal jetti? Dhugaa hedduu waan akkaan nama gaddisiisullee ani garuu amma kun dhugaallee jee irraan dubbadhu garuu dhugaa taanaaniin mucattiin tun hin miidhamti. Baxaamiti miidhamti maaliif jennaaniin dhugaa mucattiin ni jaalatti. Isaaf akka inni isii gaafatee jaartii isaa ta'uu barbaadu bakka kanatti sirriitti ibsitee fi jirti. Wanta ana keessa jiruun dubbattee baastee natti himtee ani jaalala keeniin qabaa duraaniyyuu si jaaladhaa jettee ni jirti jechuudha. Sinii galee wanti kun immoo si jaaladhaan kun waan salphaa miti isiin jaalala isaa ibsitee fi jirti. Gaafa immoo inni piraankii isiin jedhu hagam tokko akka itti mucattiin tun sammuun isiitu qabu namni hundinuu hin beeka. Garuu wanti warri YouTube dalagan kun dhugaa 100% dhugaadhaallee jedhanii fudhatuun hin ulfaata. Waan ulfaatuuf ani garuu Allahu aalam jedheetiin bira darbaa dhugaadhaallee hin jedhu Allahu aalam. Garuu yoo dhugaa taate Sumayyaallee ni miidhamti. Maaliif piraank jedhee jaartii irratti fuudhee jechuudha. Lamanyam sagalee kiyya dhiifama sagaleen kiyya sagalee furdaadha. Haa ta'u immoo mana madaamii keessa waan jiruuf tasa madaamiin na dhageetti jedhe sagalee gad qabadhee sa'a hirribaatillee viidiyoo kana yoo waraabu saniifin sagaleen kiyya kun furdatee dhugaa dubbachuuf Sa'iid Zadee yookaan immoo mala itti malateetiniin Sumayyaa irratti fuudhaa jira. Jaartii fuudhaa jira mala itti malate sagalee kiyya kana yoo dhageetti Sumayyaa. Afaan Amaarifaatiin sitti himuu yoo afaan Oromoo beektu taate mucaan kun mala sitti malatee malee wanti kun piraankii miti jechuudha. Piraankii godheetiniin mucatti fuudhuu barbaadeetiniin waan kana irra dalage.
bakka mucattiin hin barbaannetti viidiyoolleen gadhiifamee jira. Wanta kanammoo bakka si fuudha bakka maatiitti himee Sumayyaa mari'achiseetiin si fuudha abshir jedhee jira. Bakka sanitti illee nama dhugaa namatti hin fakkaatu. Maaliif jennaan mucattiin tun biyya Arabaa jirti. Daa'imman isaa guddisaaf jirti. Bakka isiin mari'adheetiin si fuudhaa gaafa jedheetiin onlaayinii irra posootu mucattiin tun hin dhageetti. Jaartiin isaan dhageetti yoo haaraa dura waliin mari'atanii geessanii waa hunda fixanii eega jedhaniin booda viidiyoon gadhiifamee akkasillee ta'uu danda'a jechuudha. Haa ta'u malee dhugaa piraankiin kun baay'ee tokko nama gaddisiisallee baay'ee tokko jechuudha. Addabaabaayii irratti siinatti fuunnatti heerumi namaan jedhanii deebi'anii dammoo piraanki namaan jechuun dubartii biratti hagam tokko akka inni ulfaatu ka dubartoonni yaada keessan deemaatiin kennaa bakka viidiyoon jirutti jechuudha. Sa'iid Bayaantu gadhiise jechuudha. Adaamaa Tuubii irratti natti fakkaate Adaamaa Tuubii irratti gadhiifame. Deemaatiin ilaalaa isinin jaa bakka lamatti waan gadhiisaniif isaan deemaa daawwadhaa isinin jedha. Inna piraankii yoo ta'ee dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Mucattiin dhugaa dhiibamteetiin akkasitti yoo na fuute malee aan lubbuu xiyya uf ajjeesaa. Kana booda nan argitu yaala balazaa na fuudhii yoo kanan fuune taate ani lubbuudhaan hin jiraadhu jetti jala sarartee himtee jirti. Kun piraankiin akkuma argitan inni jala kana piraankii jennaan akka isiin itti darbitee itti rukuttee bakka balaa kana gadi buuste jechuudha. Bakka kanatti uummanni akkatti dhaabatee ilaala. Isiin balaa gadi buusaa jirti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee uffaataa ture jechuudha. Uffaataadha. Hiriyyaan isiillee fiigaa dhaqee hiriyyaa isii saniyyuu hin rukuttee innuyyuu akkaataan inni itti fiigee isii qabee wallahi baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa innuyyuu hiriyyaa isii ta'ee taanaaniin tokkoffaa innunu hin gadda. Maaliif jennaan inni hiriyyummaa hiriyyaatii akka hiriyyaatitti isii waliin jiraataa jira. Isiin immoo onni isii keessa kan jiru nama biraati. Na ulfaataadha dhugaa baay'ee ulfaataadha kunu. Amma deemee qabee jira garuu haa qabu malee isiin uummata kaayyuu dhaga'uu fi ittiin jirtu jechuudha. Isaaniifuu wanta akkanaa piraankii jettanii lafaa kaatanii nama hambaa hirrifachiisina jechuudha. Sumayyaan asitti gadditee jirti. Waan dubbattu wallaaltee jirti. Baay'ee tokko garaa nama nyaatti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Ani shamarran qabaa, ijoollee qabaa. Annaa mucattii tana miidhee jira. Dhiifama godhuufii qabaa. Waan godhuuf hundayyuu qalbii isii deebisuu qaba jette garuu qalbiin isii maallaqaan hin deebi'u. Dhugaa ta'e taanaaniin Sumayyaa rabbi si haa dandeessisu qama isaanuun sii dhufaa jira.